Yeroo soomnu yeroo sagannus marsaa laguu keessa shamarran jiran soomuu sagaduus ni dandeessu rakkinni hin jiru abaarsa miti kun jechaadha. Ammas irra deebi'een jira. Warroonni waan akkanaatti hin danda'amu maaliidha jedhan Kiristoos dhufee nun fayyisne namoota jedhan. Sababni isaa ammas abaarsa keessa akka jirrutti warra yaadanidha jechaadha. Marsaa laguu shamarran marsaan laguun irra jiru kadhachuu hin dandeessu, soomuu hin dandeessu, sagaduu hin dandeessu, kitaaba kadhannaa tuquu hin dandeessu, kitaaba wangeela dubbisuu qabachuu hin dandeessu jechuun Kiristoos dhufee nun fayyisne dhiiga isaa nun dhangalaasne nuti ammayyuu abaarsa keessa jirraa jechuudha. Ilaala. Kiristoos dhufee dhiiga isaa nu dhangalaasee dhiiga isaatiin bilisa baane fannifamuu isaatiin fayyine nama taane bakka duraa keenyatti nu deebisee bilisummaadhaan nu jiraachisaa jira. Bilisummaa nuuf kenneera. Nageenya nuuf buuseera. Kanaaf iyyuu amma abaarsi nurra jiru tokko iyyuu hin jiru. Akkam nagaa jirtu maatii Kiristoos hundumti keessan iyyuu ani nagaa kootii Waaqayyo Gooftaan maqaa isaa kan kabajameef kan ulfaatee nuuf yaa ta'u isiniin jechuu barbaada. Kun Sanbee Tuubiidha. Egaa Sanbeen Tuubii sagantaalee garaagaraa qabatee kan isin biraan ga'u miidiyaa keessanii. Guyyaa har'aas egaa akkuma beekamu mata duree isaarraa akkuma argitan seensa irrattis akkuma dhageessan egaa ergaa bareedaa isin qabadhee dhufeen jira. Keessattuu egaa wantoota akkanaa kana yeroo garaagaraatti gaaffii garaagaraa ta'e waan ka'uuf jechaadha. Kanaaf deegaa muraasa keessatti waan baay'ee wajjin baranna waan ta'eef viidiyoo kanaan gadhumaatti akka ilaaltan maqaa Waaqayyootiin isiniin gaafadha jechaadha. Namoonni yeroo jalqabaaf dhuftan immoo subscribe, like, share akka gootan jechaadha. Keessattuu miseensa keenya ta'a waan baay'ee irraa barattu. Keessattuu obboloonni keenya biyya garaagaraa jirtan, biyya Arabaa jirtan leenjii kanaan dura eegallee addaan kunne sun egaa haala bareedaadhaan isinii eegaleera. Egaa viidiyoo isaa qindaa'aa waan jiruuf yeroo dhiyootti isinii jalqaba. Kana malee immoo egaa warra as jirtan deemuuf karoorstanis isin fayyada waan ta'eef ni ilaaltu. Egaa inni gara biraa ergaa tokkoon qaba guyyaa irraa immoo. Keessattuu obboloota keenya haarawaa taataniif malee warroonni hordoftoota Sanbee Tuubii egaa utubaa Sanbee Tuubii taatan ni beektu jechaadha. Egaa ayyaanota gurguddoo irratti Sanbeen Tuubiin isin wajjin ta'ee sagantaa garaagaraa ni qopheessa jechaadha. Innis warroota rakkattoota ta'an ayyaana dabarsuu hin dandeenyeef waan garaagaraa ni qopheessina ni beektu jechaadha. Warri haaraa immoo egaa nuti Sanbee karaa Sanbee Tuubii egaa namoota harka qalleeyyii ta'an gargaaraa turreerra ayyaanota gurguddoo kanarratti jechaadha. Bara baranaa kanas ayyaana du'aa ka'umsa gooftaa keenya Yesuus Kiristoos sababa godhachuudhaan egaa warroota harka qalleeyyii ta'an akkuma nama qabuutti ayyaana kana akka dabarfataniif gargaaruuf qophoofne jirra waan ta'eef guyyaa har'aa kana kaasaatii lakkoofsa bilbilaa kanaan karaa Sanbee Tuubii kana akka nu gargaartan lakkoofsa bilbilaa kanaan nu dubbistanii WhatsAppii fi Telegiraamdhaan nu dubbistanii akka nu bukkee dhaabbattanii Sanbee Tuubii gargaara. Hojii baay'ee hojjechuuf karoorfanneerra jechaadha. Egaa istuudiyoon keenyas baay'ee dhiphoodha. Egaa manni kiraas baay'ee sirriitti waan waddadaa jiruuf sirriitti gadi fageenyaan keessummootaaf feerree akkuma kanaan dura naan jettan jechaadha. Waan guddaa hojjechuu egaa nan barbaada garuu egaa baajenni waan hedduu nu barbaachisa waan ta'eef Sanbee Tuubii gargaara. Hojii hafuuraa akkana ni hojjenna. Hojii gurguddaa ni hojjenna waan ta'eef lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisaati Sanbee Tuubii haa gargaarru isiniin jedha. Egaa namoonni hordoftoota Sanbee Tuubii taatan ni beektu warra haaraadhaaf kanan dubbisaa jiru jechaadha. Egaa torbee shanaffaa kana keessaa sooma torbee shanaffaa keessaa dhufaatii Kiristoos isa lammaffaatu lallabama. Inni immoo beela na baastee deebuu na baastee taadha waan ta'eef egaa Waaqayyo keenyarra akka ergaa kaawwannu isiniin jechuun barbaada. Egaa lakkoofsa bilbilaa kanaan na dubbisaati hirmaannaa keessan naaf cimsaan jedha isinitti hin baay'isee dhiifama. Egaa gara dhimma keenyaatti yoo seenne egaa sooma keessa waan jirruuf waqtii sooma keenyaa kana egaa keessattuu shamarraniif barumsi guyyaa har'aa kuni shamarran obboloonni keenya egaa sooma kana keessaa marsaan laguyyootti dhufee soomuu sagaduu ni dandeenyaayi waan jedhudha jechaadha. Egaa namoonni baay'een kanaan ni kufu jechaadha. Egaa namoonni hin beekne kufuu danda'u. Namoonni beeku jennee yaannu immoo waan akkanaatiin nama kuffisanis immoo ni jiru waan ta'eef egaa kun waan salphaadha yeroo baay'ee dubbadheera waan ta'eef jecha sooma keessa gaafa marsaa laguun itti dhufu soomuu sagaduus ni dandeenyaayi sabala dhuguus ni dandeenyaayi jedhu.
namoonni gargaraa egaa gaaffii kanas gaafatameera. Karaa TikTokis immoo dubbii ta'eera. Karaa asiis immoo namni karaa keessaas na gaafatanii jira waan ta'eef nu deebisii viidiyoodhaan naan jiranii jechaadha. Egaa maatiiwwan Waaqayyoo egaa yeroo marsaa laguu tsoomuu sagaduu akkasumas immoo tsabala dhuguun ni danda'ama namoonni jettanii egaa sirriitti danda'ama sirriitti akka hubattaniif jechaadha. Sababni isaa fakkeenyaaf marsaan laguu kan inni dhufe sababa balleessaa Addaamiif Hewaaniin jalqaba jechaadha. Seera uumamaa boqonnaa 3 yoo dubbistan waggaa 5,500 guutuu abaarsa ture. Ergasiitii Kiristoos dhufee dhiiga isaa erga dhangalaaseen booda garuu yaadannoodhaaf malee abaarsa miti jechaadha. Hanga sa'aatii kanaatti namoonni hedduun barumsa isaanii keessatti waa'ee marsaa laguu kan dubbii isaanii keessatti akka abaarsa ta'etti jechaadha. Shamarran akka abaarramanitti kan dubbatan kan barsiisan hedduu isaaniitu jira jechaadha. Kun garuu dogongora guddaa manni kiristaanaa kan hin beekne, manni kiristaanaa kan hin eeyyamne, manni kiristaanaa kan hin barsiisnedha jechaadha. Maaliif jennaan sababa Addaamiif Hewaan abboommii Waaqayyoo jiksanii abaarsi nutti dhufeera jechaadha. Addaamis abaarrame, boofnis abaarrame, Hewaanis abaarramte sababa balleessaa isaaniitiin jechaadha. San booda waggaa 5,500 guutuu egaa abaarsa ture jechaadha. Inni ammaa kun garuu yaadannoo yeroo suniiti jechaadha. Sababni isaa abboommii gaafa jiksan kanaan abaarramanii ture jechaadha. Inni ammaa garuu abaarsi sun dhiiga Kiristoosii gara eebbaatti waan jijjiirameef abaarsa jedhamee ilaalamu jechaadha. Kanaafuu namoonni waan akkanaa kana kaastan yeroo ammaa kana dhiisaa. Namoonni hedduun mana kiristaanaati kan fagaatan kan bahan sababa kanaatti jechaadha. Fakkeenyaaf marsaan laguu dubartoonni shamarran gaafa marsaan laguun itti dhufe mana kiristaanaa keessa isaa seenuu hin danda'an. Mana isaa keessa seenuu hin danda'an jechaadha. Gibbii seenuu garuu ni danda'u. Hubadhaa. Gibbii ni seentu meetira 40 irraa fagaattanii dhaabachuu dandeessu. Hubadhaa. Tsabala dhuguun ni danda'ama. Sababni isaa sin qulleessa malee isin hin xureessitan tsabala sun. Namni isinii fidee bakka jirtanitti dhuguu dandeessu. Tsabala cuuphamuu garuu hin dandeessan. Sababni isaa xuriitu sinirra jira. Dhiiga sinirra jira. Gaafa cuuphamtan qullaa miti namni hin cuuphamu. Dhiiguma suntu sinirraa gadi bahuu danda'a waan ta'eef kanaaf malee waan biraa yookaan abaarsa qabaattanii miti. Hubadhaa. Keessa gadi bu'anii hin barsiisan. Mana kiristaanaa keenyatti rakkinni tokko sirriitti gadi bu'anii waan akkanaa waan uummata hin barsiisneef uummanni sodaa keessa galee hin danda'amu. Ani mana kiristaanaan balleessadee mana isaatti hafa jechaadha. Wanta akkanaa kun hin danda'amu. Hubadhaa. Kanaafiyyuu kitaaba qulqulluu qabachuu hin dandeessan, kitaaba kadhannaa qabachuu hin dandeessan, sagaduu tsoomuu maal hin dandeessan jedhanii namoonni dubbatanii jiru. Gaafa marsaa laguu wangeelli hin dubbifamu, kitaabni kadhannaa hin qabatamuu jedhu namoonni tokko tokko maal jechuudha. Wangeelli koo waa hunda kan uume hundaa olidha wangeelli jechaadha. Waaqayyo miti kan nuuf kennu. Wangeelli kun qulqulluudha. Erga nan wangeela qabadhee wangeela xureesse wangeelli akkamiin qulqulluu ta'ere? Hubadhaa. Kanaafuu wangeelli nu qulleessa malee nu xureessu. Kitaabni kadhannaa immoo gara Waaqayyootti kan kadhannudha. Cubbuu keenyaaf kan himannudha. Kanaafuu nuti humna keenya maaliin cubbamtoonni kun kitaaba kadhannaa kan xureessinu. Ilaala akkasitti jechaadha. Kanaaf yeroo tsoomnu yeroo sagannus marsaa laguu keessa shamarran jiran tsoomuus sagaduus ni dandeessu. Rakkinni hin jiru. Abaarsa miti kun jechaadha. Ammas irra deebi'een jira. Warroonni waan akkanaatti hin danda'amu maaliidha jedhan Kiristoos dhufee nuun fayyisne namoota jedhan. Sababni isaa ammas abaarsa keessa akka jirrutti warra yaadanidha jechaadha. Marsaa laguu shamarran marsaan laguun irra jiru kadhachuu hin dandeessu, tsoomuu hin dandeessu, sagaduu hin dandeessu, kitaaba kadhannaa tuquu hin dandeessu, kitaaba wangeela dubbisuu qabachuu hin dandeessu jechuun Kiristoos dhufee nuun fayyisne dhiiga isaa nuun dhangalaasne nuti ammayyuu abaarsa keessa jirra jechuudha. Ilaala. Kiristoos dhufee dhiiga isaa nuun dhangalaasee dhiiga isaatiin bilisa baane fannifamuu isaatiin fayyine nama taane bakka duraa keenyatti nu deebisee bilisummaadhaan nu jiraachisaa jira. Bilisummaa nuuf kenneera. Nageenya nuuf buuseera. Kanaafiyyuu amma abaarsi nurra jiru tokkoyyuu hin jiru. Kanaafiyyuu obboloonni keenya amma fakkeenyaaf hanga guyyaa meeqaatti mana amantaa deemuun hin danda'amu jedhanii kan barsiisan faatu jira laala. Amma guyyaa jaatti mana amantaa deemuun hin danda'amu karraa alaa deebi'ama maalidha kan jedhanillee ni jiru jechaadha. Hubadhaa isinitti nama amma sirriitti na caqasaa. Mana kiristaanaa shamarran marsaa laguun irra jiru mana kiristaanaa mana isaa keessa kan seenuu hin dandeenyee fi
meetira 40 irraa fagaatanii kan dhaabbatan inni guddaan tokkoffaan manni kiristaanaa kan ishiin bu'uurofte dhiiga Kiristoos qofaan. Hubadhaa Kiristoos dhiiga isaatiin hundeesse bu'uureesse. Utubaan ishee Kiristoos manni kiristaanaa keenya jechaadha. Manni kiristaanaa ijaarsi isaa guddaadha ni beekta. Mana kiristaanaa kallattii bahaatiin immoo mana kiristaanaa kan fakkaattu manni ijaaramtee jirti Beetelihemii kan jedhamtu. Hubadhaa manni kiristaanaa immoo maal jedhama? Qaraaniyoo jedhamee beekama jechaadha. Bakka taabonni taa'u bakka itti qaddasamu. Gaafa qiddaasiin seenamu daaqonoonni Beetelihemii irraa hebistii fi fooniif dhiiga Waaqayyoo qabatanii eessa dhufu? Mana kiristaanaa isa guddaa sun seenu jechaadha. Bakka itti qiddaasiin qaddafamu. Kana jechuun Kiristoos Beetelihemitti dhalate qaraaniyoo irratti immoo fannifame jechaadha. Inni Beetelihemii irratti mul'ate qaraaniyoo irratti immoo ifa ba'ee addunyaadhaaf immoo nageenya ta'e fayyina ta'e jechaadha. Kanaaf qaraaniyoo bakka jedhamu kanatti gooftaan keenya Yesuus Kiristoos fannifame dhiiga isaa lolaasee foon isaa fottoqe. Kanaafiyyuu qaraaniyoo manni kiristaanaa qaraaniyoodhaan fakkeeffamti qaraaniyoo jedhamti jechaadha. Sirriitti hubadhaa. Kanaaf manni kiristaanaa qaraaniyoo waan jedhamtuuf mana kiristaanaa sun keessatti kan nuuf kennamu foonii fi dhiiga Waaqayyoo qofa jechaadha. Fooniif dhiiga Kiristoos qofa kan mul'achuu qabus kan argamuu qabus foonii fi dhiiga Waaqayyoo qofa malee dhiigni biraa foon biraa nyaanni biraa seenuu hin danda'u. Mana kiristaanaa nyaanni yoo seeneyyuu meetira 40 irraa hiiqa jechaadha. Tarii abbootaan yoo eeyyamame namni baay'atee bakka waan baay'ee yoo ta'e malee itti hin hiiku jechaadha. Hubadhaa shamarran marsaa laguu irra jiran qofa osoo hin taane dhiirrillee funuunee dhiigee gufuun dhahee qufaan qabee furrii sagadiyaasaa mana qulqullummaa seenuu hin danda'u. Sababni isaa qulqulluu waan ta'eef jechaadha. Shamarran marsaa laguutiin mana kiristaanaa seenuu kan hin dandeenyeef bakki sun dhiigaa fi foon Kiristoos qofatu addunyaadhaaf kennama. Achitti kan mul'achuu qabu kan argamuu qabu foonii fi dhiiga Waaqayyoo qofa waan ta'eef jechaadha. Dhiirrillee funuunee seenuu hin danda'u. Gufuun isa dhahee madaa qabaatee seenuu hin danda'u jechaadha. Shamarran qofa miti. Kanaafiyyuu kan akka ta'e hubadhaa. Yeroo baay'ee dubbadheera waan ta'eef. Kanaafiyyuu yeroo tsoomaa, yeroo sagadaa, yeroo kadhannaa kana yoo marsaa laguurra jiraatan shamarran egaa waaqeffannaarraa wanta adda nama baasu hin jiru. Abaarsarra hin jiru waan ta'eef jechaadha nuti. Kana sirriitti akka hubattan isiniin jechuun barbaade jechaadha. Namoonni tokko tokko akka barbaadanitti waan barsiisaa jiraniifidha. Gaaffii na gaafattan kanaaf jechaadha. Kana isiniif kaase. Itti aansuudhaan immoo egaa akkuma sila kaasee masirra isinii deebi'e hanga dhumaatti warroonni ilaaltan yoo jiraattan egaa ayyaana du'a ka'umsa gooftaa keenya kana irratti waan garaagaraa waan hojjennuuf adaraa isiniin jechuun barbaada. Viidiyoo kanas immoo obboloota keessaniif sheer gootanii akka na deeggartan hin jedha. Sheer naa godhaa sirriitti. Subscribe warreen goone subscribe godhaa daawwadhaa waan baay'ee irraa barattu waan baay'ee irraa hubattu sanbeetu birraa. Kana malee wantoota gaaffii isinitti ta'e yoo jiraate karaa amantaa keenya komentii jalatti barreessaa. Komentii jalatti barreessaa. Kun ifanuuf hin taane kana gaafatamnee ture. Kun nu mudateera. Maal goonu jedhaati gaaffii barbaaddan na gaafachuu dandeessu jechaadha. Egaa ani yoo hin danda'e gaaffii kana isiniif hin deebisaa. Obboleessi keessan jechaan namoonni baay'een komentii jalattis barsiisaa naan jettu. Ani faarfataadha barsiisaa naan hin jedhiinaa sumaani. Egaa waanuman beeku barsiisota keenyarraa abboota keenyarraa waanuman jira mitiiree waanuman xaxannoo hubadhe kana isiniif fidaa jiru waan ta'eef jechaadha. So kanadha. Kanaafiyyuu adaraa isiniin jechuun barbaada. Gaaffii qabdan hunda na gaafadhaa. Wantoota isiniin jedhe hunda naaf raawwadhaa isiniin jechuun barbaada. Eebbifamaa galatooma hanga ammaatti kan na faana turtanii waaqni abboota keenyaa isin faana ta'uu biyya ala biyya keessa kan jirtan jechaadha. Egaa lafa jirtan maraatti arjummaaf dhiifamnu akka keenya araarsummaan dubroo Maariyaam eegumsi ergamootaa kadhannaan qulqullootaa jaalalli duuka buutotaa hunduma keessan faana ta'u Waaqayyo biyya keenya mana kiristaanaa keenya abboota keenya akkasumas kiristaanota hunduma isaanii nuuf eeganii obboloota keenya kiristaanota sababa amantii isaaniitiif darara garaagaraa qorumsi garaagaraa irra ga'us illee Waaqayyo egaa isaan eeguu isaan wajjin haa ta'u hunduma keenya wajjin haa ta'u jechuun barbaada. Egaa gara fuulduraattis immoo waan baay'ee wajjin ilaalla. Akkuma sila isinii kaases biyyoota Arabaa biyya alaa garaagaraa kan keessa kan jirtan obboloota keenyaafis ergaawwan daddarban hedduu isaanii waan jiraniif egaa leenjiin gorsi garaagaraa ni jiru sirriitti qophaa'ee eeggadhaa. Galatoomaa Waaqayyo isin faana ta'u dubroon Maariyaam isin faana taatu.